Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota gabayaa tuubii kun YouTube keessan gabayaa tuubii hordoftoota keenya akkam naga jirtu nuti naga jirra alhamdulillah. Egaa kun YouTube keessan gabayaa tuubii jechaadha. Gabayaa tuubii akkuma beekamu meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman gatii isaa fi iddootti argama isaa hunda odeeffannoo isaa hunda wajjin kan isin biraan gahu jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aas akkuma dura baratame meeshaalee Itoophiyaa keessatti argamu tokko kan gaafii hedduu keessanii ta'ee fi fedhii keenya irratti hundaa'uudhaan meeshaan kun isin fayyada. Kan jenne qabadhee isiniif dhiyaadheera jechaadha. Irra caalaatti meeshaalee elektirooniksii biyya alaarraa fiduun isin rakkisu qaran isaas humna ol kan ta'e biyya kana keessatti bitachuun akka danda'amuu fi gatii isaa beekuu akka qabdan isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe godha. Odeeffannoo asirraa argattan hiriyoota keessan biraan gahu share godha. Like godhaatiin nu jajjabeessa akkanas isin nu jajjabeessitan ammoo abdii guddaa isinirraa qabna. Kanaaf waan gaafii isinitti ta'e hundaayyuu gaafadha. Yaada qabdan hundaayyuu nuuf laata. Meeshaalee bitachuu barbaadan hunda yoo gaafattan haaluma salphaan isiniif dhiyeessuu dandeenya jechaadha. Isinis meeshaalee bitachuu barbaadanii gatii isaa beekuu dadhabdanii akkasumas ammoo iddoo inni itti argamu beekuu hin dandeenye haaluma salphaan guyyaa har'aas deebii isaanii argattu jechaadha. Har'a qofaa miti kana boodas deebii isaa haaluma salphaan argachuu dandeettanii. Kanaaf waan gaafii isinitti ta'e hundaayyuu nu gaafadhaa isiniin jedha. Kanaaf ammaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Meeshaan guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee jedhe maashinni uffata miicuuf nu gargaaru Itoophiyaa keessatti gatiin isaa maal fakkaata iddoo kamitti argamuu danda'ama bitachuu barbaanne ammoo haala kamiin bitachuu dandeenya gaafii jedhuuf haaluma salphaan deebisaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Kanaaf maashinni uffata miicu Itoophiyaa keessatti sadarkaa hedduun argama jechaadha. Kanaaf anis sadarkaa isaa irratti hundaa'uun information isaa guutuu wajjin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Jalqaba irratti maashinni amma argaa jirtan kun akkuma beekamu maashina uffata miicuuf oolu jechaadha. Maashinni uffata miicu kun kan amma fuula screen irra argaa jirtan kun kiiloogiraama 13 miicuu danda'a jechaadha. Yeroo tokkotti kiiloogiraama 13 daqiiqaa 15 keessatti haaluma salphaan miicuu kan danda'uu fi daqiiqaa 5 keessatti uffata daqiiqaa 15tti miicee daqiiqaa 5 keessatti parsantii 80 gogsuu kan danda'u jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Meeshaa kana bitachuu yoo barbaaddani qarshii 12,500 haaluma salphaan bitachuu dandeessan jechaadha. Wabii ji'a 24 yookaan ammoo wabii waggaa 2 waastinaa waggaa 2 kan qabu jechaadha. Waastinaa tikeetti waastinaa waggaa 2 waliin isinii kennuu danda'a. Dabalataan wanta baay'ee tokko nama gammachiisu meeshaa kana bitachuu barbaadan iddoo jirtan kamittuuyyuu kafaltii tokko malee isiniif dhufuu danda'a jechaadha. Bakka barbaadan kamittuu bitachuu yoo barbaadan lakkoofsa isaanii fudhattanii yoo bilbiltan haaluma salphaan kafaltii tokko malee gatii ittiin bittan qofa isin gaafata jechaadha. Kanaaf kafaltii tokko malee iddoo jirtan kamittuuyyuu isiniif dhufuu danda'a. Isa bitachuu barbaadan qarshii 12,500 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitachuu dandeessan jechaadha. Maqaan isaa SK Liver kan jedhamu jechaadha. Maashinni kun sadarkaa garaagaraa qaba akkasumas immoo maqaa garaagaraa qaba. SK Liver jedhama. Kiiloogiraama 13 daqiiqaa 15 keessatti miicuu kan danda'u jechaadha. Maashinni amma fuula screen irratti argaa jirtanii. Warri bitachuu barbaadan meeshaa kana information isaa odeeffannoon isaa kana fakkaata koottaa bitadhaa itti fayyadamaa YouTube chaanaalii keenyas hordofaa irraa fayyadamaa isiniin jira. Dabalataan ammoo inni argaa jirtan kun gosa maashinii uffata miicuu gosa biraati jechaadha. Inni kun LG maashinii jedhama. LG maashinii kan jedhamu kun daqiiqaa 15 keessatti yeroo tokkoon jechaadha kiiloogiraama 16 miica. Kiiloogiraama 16 kana daqiiqaa 15 keessatti haaluma salphaan miicuu danda'a jechaadha. Baay'ee tokko humna namaa fi sa'aatis qusachuu danda'a. Qabeenyas bizinesii keenyas nuuf qusachuu danda'a jechaadha. Uffata kiiloogiraama 16 jechuun uffata baay'ee tokko guddaadha. Daqiiqaa 15 keessatti haaluma salphaan miicuu danda'a. Akkasumas immoo daqiiqaa 5 keessatti uffata miicame kana parsantii 50 gogsuu danda'a jechaadha. Kan ammoo odeeffannoo isaa sirriitti beektan jedhee yaada. Kanaaf meeshaa kana bitachuu yoo barbaadan qarshii 18,750 bitachuu dandeessan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Uffata kiiloogiraama hedduu miicuu danda'a. Kan duraa irra baay'ee tokko fooyyeedha jechaadha. Kanaaf innis akkuma durii isiniin jedhe wabii waggaa tokko qaba jechaadha. Wabii waggaa tokko qaba. Meeshaa kana bitachuu barbaadan gatiin isaas kana fakkaata qarshii 18,750 jechaadha. Isaas yoo bitachuu barbaadan kaffaltii tokko malee iddoo isin jirtan kamittuuyyuu isiniif fidamuun ni danda'ama. Kana fakkaata odeeffannoon isaa. Yoo laaltan kana fakkaata jechaadha. Garri jalqabaa kun iddoon bal'ina qabu kun jechaadha. Iddoo itti miicamu kiiloogiraama 16 qabata iddoo kanarratti iddoon itti gofamus kana fakkaata. Odeeffannoo isaa guutuu wajjin isiniif dhiyeessee jira jechaadha. Kanaaf ammoo itti fayyadama isaa ni beektan jedhee yaada. Warri hubannoo guddaa hin qabnes kana fakkaata. Gatiin isaas kana fakkaata. Dabalataan ammoo maashina gosa biraatu jira. Maashinni amma argaa jirtan kunis maashina uffata miicuu ta'e
home smart jedhama. Smartii dha jechaadha. Isa kana bitachuu yoo barbaaddan qarshii 14,500 bitachuu dandeessan jechaadha. Innis kiloogiraama 15 daqiiqaa 15 keessatti miicuu danda'a jechaadha. Inni garaagarummaa inni qabu baay'ee meeshaaleen kunniin akkaataa humna kiloogiraama uffataa fudhachuu danda'u irratti hundaa'a jechaadha. Kun amma kan argaa jirtan kun kiloogiraama 15 qabata jechaadha. Uffata kiloogiraama 15 ulfaatu qabata. Uffata kiloogiraama 15 kana mootuyyuu daqiiqaa 15 keessatti miicuu fi daqiiqaa 5 keessatti ammoo parsantii 80 dafee gossuu dandeettii kanas dalagsiisuu qaba jechaadha. Kanaaf meeshaa kana bitachuu warri barbaaddanii qarshii 14,500 haaluma salphaan bitattanii fayyadamuu dandeettanii. Wabii waggaa tokko qaba jechaadha. Wabii waggaa tokko wajjin tikeettii wabii waggaa tokko waliin isiniif kennama. Innis akkuma dura isiniin jedhe bitachuu barbaaddan iddoo jirtan kamittuyyuu kaffaltii tiraanspoortii ittiin isiniif fidamu osoo isiniin gaafatin bakka jirtan kamittuyyuu isiniif geeffamuu ni danda'a. Kanaaf odeeffannoon isaa kana fakkaata. Maashinoonni kunis kana fakkaata. Maashinoota baay'ee tokko bareedaadha. Wanti isin beekuu qabdan meeshaalee yeroo isin dhiyeessu meeshaalee gatiin isaas madaalawaa ta'ee fi yoo hamma danda'ameen iddoo isin jirtanitti isiniif fidamuun akka danda'amu filadheetii kan isiniif dhiyeessu jechaadha. Irra caalaatti suppermaarkettoota gurguddoo irraa filadhee kan isiniif dhiyeessu jechaadha. Kanaaf koottarra fayyadamaati. Hiriyoota keessanis sheer godha waliif daddabarsaati. Irraa fayyadamaa isiniin jedha. Odeeffannoon maashina kana dabalataan ammootuyyuu maashinni kun eessatti argama, eessatti argachuu dandeenya gaafiin jedhu sammuu keessan keessatti uumamuu danda'a jechaadha. Maashina kana bitachuu barbaaddan haaluma salphaan magaalaa Adaamaatti argachuu dandeettanii. Magaalaa Adaamaa naannoo humna ibsaa gamoo Imruu jalatti gurgurtaa elektirooniksii ashannaa fi iddoo jedhutti haaluma salphaan argachuu dandeessan jechaadha. Kanaaf odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee kanuma hangammaa isin biraan gahaa ture kana jechaadha. Kanaaf warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii keenyaa dhuftan koottaatii daawwadha. Subscribe godhaati. Hiriyoota keessaniifis share godha. Like godhaati nu jajjabeessa. Gabayaatuuf jechaadha. YouTube keessanii waan kamuyyuu dhuftanii irraa argachuu dandeessanii haala gabaa idduma barbaadan teessanii beekuu dandeessan jechaadha. Kanaaf odeeffannoon har'aa kanuma fakkaata. Hanga odeeffannoo biraatiin yeroo biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura.